Mo'a, 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 Nagaa faraarri gooftaa keenya Yesus Kiristoos hunduma keenyaaf haa baay'atu. Daawwattoota keenya akkasumas hordoftoota televezyiina Mo'aa maatii Waaqayyoo akkam jirtu? Waaqayyo immoo nu gargaaree har'a galgalas wal arginee wal wajjin kadhachuudhaaf carraa nuuf kenneera. Egaa wal arguun salphaa miti. Kunoo Waaqayyo gargaaree luba qannoo asiin ga'ee, luba gaaddoo asiin ga'ee, hojjetaa wangeelaa Eeliyaasiin asiin ga'ee, hojjetaa luba eebboo asiin ga'ee, anaan asiin ga'ee, isiniin asiin ga'ee, televezyiina keenya dhaabbata guddaa kana TV Mo'aa asiin ga'ee, Oromiyaa lola qabdu nagaatti immoo eegee, Itoophiyaa lola keessa jirtu nagaatti eegee galgala kan argachuun salphaa miti. Baay'een namootaa har'a ga'uu barbaadanii, har'a ga'uu kajeelanii, qabeenya isaaniitiin, humna isaaniitiin, aangoo isaanii yaalaniiru. Har'a garuu as hin geenye. Nu garuu araarri isaa nu baay'atee galgala jaallatamaa kan arganne. Egaa galgala kana salphaatti ilaalina. Keessumaa daqiiqaa gabaabaa nuyi amma karaa televezyiina Mo'aa mana keessan dhufnee kadhannu kanaan Waaqayyo hidhaa namoota baay'ee hiikeera. Dukkana biyya keenyarraas ibseera. Akka tasaa kallattiidhaan yuutuubiin hordofaa kan jirtan, feesbuukii Mo'aatiin hordofaa kan jirtan, TV keessan TV jaallatamaa Mo'aadhaan mana teessanii kan nu daawwattan yeroon kun yeroo keessani. Kanaaf tasgabbaa'atii dubbii Waaqayyo nurraa dhaga'uudhaan kadhannaa kana nu wajjin kadhadhaa jechuudhaan isin afeera. Sagalee Waaqayyo iddoo tokko dubbifanneetii duraa duubaan wal harkaa fuunee kadhannaa keenyatti galla. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 5 dubbisaa isin garuu guutummaa isaa dubbifachuu dandeessu kutaa kana. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 akkas jedha. Yesus achi taa'ee asiif achi ilaalee namoonni danuun gara isaa akka dhufan arge. Kana irratti buddeena jarri kun nyaatan eessaa binnaa jedhee Filiphoosin gaafate. Kana immoo waan Filiphos jedhu ilaaluuf itti dubbate. Yesus ofii isaatii waan gochuuf jedhe beeka ture hoo. Maqaan Waaqayyo ulfaatu. Kutaa kana yeroo ilaaltanii uumamaatu uumama gaaffii gaafata. Isa hundumaa danda'utu isa waan tokko gochuu hin dandeenye gaafata. Gaaffiin kun eenyurraa bareedaa akka namaatti akka namummaatti yoo yaadne Filiphos utuu Yesuusin gaafatee bareeda ture. Sababii akkas jechuun koo Yesuus dogoggora jechaa hin jira miti. Garuu gaaffii kana deebisuu kan danda'u Yesuus Kiristoostu gaafatamuu qaba malee Yesuustu Filiphoosiin gaafatamite akka yaada keenyaatti. Maaliif Yesuus Filiphoosiin gaafate yoo jettanii gaaffiin kun isa keessa jiraachuu malata. Sababiin isaa Phexros iddoo tokkotti waa'ee kutaa sanaa, waa'ee saba sanaa, waa'ee iddoo sanaa waan saaxilee qaba. Yerichi sokkeera, lafichi immoo lafa onaadha, uummata kana gadi dhiisi jedhe. Gooftaan Yesuus kutaa kanatti immoo Filiphoosiin eessaa binnaa waan jarri kun nyaatan jedhe. Ammatu nutu gaafatamaa jira ta'e, ammatu sa'aatii kana immoo gaafatama ta'e maal deebiftu laata? Akka jedhu kutaan kun kana immoo waan Filiphos jedhu ilaaluudhaaf malee galanni isaaf haa ta'u. Waan gochuuf jedhe beeka ture. Amma akka biyyaatti gaaffii qabaachuu dandeenya, akka dhuunfaatti gaaffii qabaachuu dandeenya, akka waldaa kiristaanaatti gaaffii qabaachuu dandeenya. Gaaffiin kun immoo guddaa ta'uu danda'a. Garuu Waaqayyo waan gochuuf ka'e qaba. Waa'ee nageenya biyya keenya Oromiyaaf, waa'ee Itoophiyaatiif, waa'ee bara kanaatiif, waa'ee waldaa kiristaanaatiif. Duuchaamatti barri kun hamaadha jechuu hin dandeenyu. Nu warri Kiristoos hin qabnu, bara gaariis bara hamaas eeggannu hin qabnu. Nuuf Kiristoos bara araaraa nu ta'eera. Kanaaf wanta isin mudate hundumaa gaaffii mana keessa irra jiru hundumaa waan gochuuf ka'e beeka Yesuus. Tarii idaadhaan manni kee qabamuu danda'a. Obboleettiin nu dhaggeeffachaa turtan. Tarii fayyaan keessan immoo humnaa ol dookteriin si yaaddesseera ta'uu danda'a. Ogummaa lafarraatiin hin danda'amu kun achitti yaalami asitti yaalami isin jechuu danda'a. Tarii ijoolleen keessan gaaffii isin gaafattee deebisuu dadhabdenitu ta'a. Waa malee immoo dubbachaa hin jiru. Gaaffii kan inni gaafate Yesuus ofuma isaa deebise. Gadi siqee argame falli gurbaa tokkotu jira. Waa baatee kan jiru sabicha gidduu. Isa jalqabaa Yesuustu jira. Ajandaa Yesuus keessa jira. Lammaffaa gurbaa tokkotu qurxummii 2 buddeen garbuu 5 qaba. Uummanni sun nyaatee raafaa ta'e jedha. Gaaffiin keenya gaaffii ta'e itti nufu. Nagaa dhabuun keenya kan itti fufu. Boqonnaa dhabuun keenya kan itti fufu. Inni waan gochuuf ka'e qaba. Kanaafuu maal gochuu qabna? Utuu Filiphos ta'eeti situ beeka gooftaa akka Hisqeel jedhe sana. Kana situ beeka. Eessaa binnee akka saba kana nyaachifnu situ beeka. Situ qabas jechuu danda'u qaba. Kanaaf irra gareen kadhannaa kun situ danda'a Waaqayyo jenna. Waa'ee biyya keenyaaf situ beeka.
waa'ee nagaa dhaloota kanaaf situ beeka. Waa'ee waldaa kiristaanaaf situ beeka. Luboota ishee, faarfattoota ishee, lallabdoota ishee, paasteroota ishee kallattii hundumaan garatti waldaan keenya deemaa jiru. Garatti biyyi lafaa kun adeemaa jirtu situ beeka jenna. Fuula isaatti ajandaa kana qabanne dhiyaanna. Gooftaan keenya immoo waan gochuuf ka'e beeka. Waaqayyo isa dhageenye nuuf eebbisu. Kallattiidhaan kadhannaa keenyatti fufna. Abbaa keenya luba qannoo nuuf jalqabanii wal harkaa fuuneetu Waaqayyoon kadhanna. Yaa Waaqayyo waan nuti waan goonu wallaalle keetti situ waan godhu beeka. Haleluuyaa Yesuus. Yaa mucaa namaa lafee gogaan kun jireenyatti jiraachuu danda'u jennaan yaa gooftaa situ beeka jedhe raajichi sun. Yaa gooftaa waan amma biyyi kun keessa jirtu situ beeka. Situ beeka. Akkamitti biyya kana akka ceesiftu situ beeka. Situ beeka gooftaa. Kaabaaf kibbaan baaf lixaan biyya kana kan ungulaalu. Daangaarraan ka'ee biyya kana kan ungulaalu. Giddugaleessaa biyya kana hungulaalamaa. Yaa Waaqayyo gooftaa maccaa yeroo isheen dhiphattu. Garboonni kee macca guddaa nutti dhufe kana waan goonu hin beeknu ijji keenya gara keeti jedhani. Yaa Waaqayyo ijji saba kanaa ijji biyya kanaa gara keeti. Ameen. Ijji namoota biyya kanaa ijji baadiyyaaf magaalaa ijji loltootaa ijji moototaa ijji geggeessitootaa ijji ministeerotaa Yesus. Ijji qotee bulaa ijji daldaltootaa ijji barattootaa ijji harmoolii ijji abboolii gara keeti. Ameen. Saba kana ati furi. Ameen. Biyya kana ati furi. Ameen. Biyya kana ati oolchi. Ameen. Yaa gooftaa gararraaf gajjallaan kaabaaf kibbaan baaf lixaan keessaaf duubaan duula biyya kana irratti duulamee yaaddoo guddaaf ulfaataa saba kana irratti ta'u qilleensicha isaa hamaa sana inni bartoota fuulduratti gab goote. Lola hamaa kana biyya kanarraa gab godhi. Ameen. Harki hamaan tokko biyya kana irratti hin hiixatin. Ameen. Harki waan xinnoo nuti qabnu kana balleessu. Harki ola deemaa ajjeesu. Maqaa Yesuus. Harki beekaa nu jalaa ajjeesu. Maqaa Yesuus. Harki wallaalaa nu jalaa ajjeesu. Maqaa Yesuus Kiristoos. Harki mana xinnoo nuti qabnu diigu. Maqaa Harki hamaan harka namaa kutu, miila namaa kutu, ija namaa jaamsu, lubbuu namaa balleessu. Harki hamaan galaana gamanaa dhiyoodhaa fagoodhaa biyya kanarraa kan hidhame haa ta'u. Ameen jedhamu maqaa Lubbuun Yesuus tokko iyyuu kan eenyu iyyuu hin badiin biyya kana keessatti. Ameen. Lubbuun gamaaf gamana jiru kamiyyuu saba Itoophiyaa kana kan ta'e lubbuun kamiyyuu akka hin banne yaa Waaqayyo harki kee saba kanaa oolchu. Ameen. Ati waan gootu beekta. Geggeessitooti waan godhan gaafa wallaalan. Loltooti waan godhan gaafa wallaalan. Sabni hundumtuu waan godhu wallaalee yeroo jafa caasu. Yesus. Yaa Waaqayyo ati waan gootu beekta. Ameen. Maal finnagaa eessaa finnagaa saba kanaaf maal goonu gaa maal nyaachifnu eessaa finnu gaafa jedhame. Gooftaa egaa inni waan godhu beeka ture. Gaaffii yoo kaachise iyyuu inni waan godhu beeka turedha. Yaasa waan gootu beektu. Kai waan gootu godhi. Ameen. Kai waan gootu godhi biyya kana keessatti. Ameen. Yaa Waaqayyo sabni keenya raafamee yaaddee sodaatee muka qabatu wallaalee muka jala lixu wallaalee tabbatti baqatu wallaalee yeroo sabni machaa'u yaa Waaqayyo harki kee haa mul'atu. Ameen. Hafuurri kee haa mul'atu. Ameen. Biyya kanaaf nagaa kenna. Ameen. Saba kanaaf nagaa kenna. Ameen. Yeroo beektonni waan godhan wallaalani. Yeroo mootonni waan godhan wallaalani. Yeroo sabni guddaa waan godhu wallaalu. Yeroo namni garatti fiiguuf garatti ba'uuf muka jala dhokatuuf gaara yaabbatu dhabu. Yommuu guyyaa saafaan waareen dukkanaa'u ati waan gootu beekta. Ameen. Ati waan gootu beektaa kai. Ameen. Yesuus Kiristoos
Yesuus Kiristoos. Ameen, ameen, ameen. Caljedhaa dhaabadhaa isin. Waaqayyo isiniif lola. Ameen. Wayyaa keessan isa miidhagaa sana uffadhaa dhaabadhaa. Hin raafaminaa, Waaqayyo isiniif lola. Hojii Waaqayyo oolchuu Waaqayyo hin argitu. Hallelujah. Jedhee sagaleen kee akkuma dubbatu. Saba kana kan tasgabbeessu ergaa Waaqarraa gad dhufu. Ameen. Saba kana tasgabbeessee kan dhaabu ergaan Waaqarraa gad dhufu. Ameen. Humni awuraaqii isin gab godhe. Humni qilleensa awuraaqii isa gaggalagashu sana gab godhe. Galaana gubbaa sana inni gab godhe. Humni bara durii socho'aa ture sun saba kee gidduutti. Waldattii ishee jalqabaa keessatti humni bara durii socho'ee naafa lafaa kaasaa ture sun. Ameen, ameen, ameen. Humni bara durii jaama agarsiisaa ture sun. Ameen, 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 ameen. Humni harka Phexros fa'itti namoota owwaara biyyoo keessaa kaasaa ture sun. Humna Waaqayyo jiraataa. Akkuma kee dur ka'ime. Ameen. Yayirree Waaqayyoo ka'i. Ameen. Yayirree Waaqayyoo ka'i. Ameen. Yahumna Waaqayyoo ka'i. Ameen. Biyya kana tasgabbeessi. Ameen. Saba kana tasgabbeessi. Ameen. Yesuus. Dhukkuba adeemaa nurraa kaas. Kaas. Dhukkuba adeemaa namatti darbu nurraa hidhi. Ameen. Beela hamaa nurraa gab godhi. Ameen. Goolii hamaa nurraa gab godhi. Ameen. Biyya keenyaaf qabbana buusi. Gabaa keenyaaf qabbana buusi. Ameen. Mana barumsaa keenyaatti qabbana buusi. Ameen. Waajjiroolee keenyatti qabbana buusi. Ameen. Maatii gidduutti qabbana buusi. Ameen. Yaa Waaqayyo waldaa kiristaanaa gidduutti qabbana buusi. Ameen. Amantii garaa garaa gidduutti qabbana buusi. Biyya kana qabbaneeffachiisi. Yaa Gooftaa, yaa Gooftaa, atoo waan gootu beektaa. Akka nuti hin raafamne nu gargaari. Ameen. Jabeessii nu dhaabi. Ameen. Nuuf hin galle malee, nutu hin beeku malee, nutu nu hubatu malee, atoo waan hundumaa keetti waan gootu qabda, waan hojjettu qabda. Ameen, ameen. Tasgabboofnee gocha kee ilaaluu akka dandeenyu nu gargaari. Ameen. Yaa Gooftaa, sireerra warra ciisan, qorichi hin jiru warra jedhaniif. Ati waan gootu beekta. Ameen. Doktoroonni hin danda'amu dhukkubi kee warra jedhaniif. Ati waan gootu beekta. Mana kadhannaa, mana sagadaa garaa garaarra naanna'anii waan godhan kan wallaalanii. Yesus. Lubbuun isaanii immoo keessa kan jirtu. Ati waan gootu beekta. Yesus. Maatii jeeqame gidduutti ati waan gootu beekta. Yesus. Waldaa jeeqamte gidduutti ati waan gootu beekta. Yesus. Mandara jeeqamte, biyya jeeqamte gidduutti ati waan gootu beekta. Yesus. Waaqayyoo waan gootu beektu nu gargaari. Ameen. Qalbii namoota goolamanii jeeqamanii bitaatti galee waan godhan wallaalanii tasgabbeessi. Ameen. Yaa hafuura Waaqayyoo nun gatin. Ameen. Nu garboonni kee si amanannee si kadhannaa. Kadhannaa keenya nu jalaan didin. Ameen. Kadhannaa tolootaa, kadhannaa qulqullootaa godhii nuu simadhu. Ameen. Namoota sireerra jiran ilaali. Ameen. Namoota manadhaa jiran ilaali. Ameen. Namoota karaa irratti kufan ilaali. Ameen. Namoota dhiphina garaa garaa keessa galan ilaali. Ameen. Biyya keenyaaf nagaa buusi. Ameen. Nagaan aroobu. Ameen. Nagaan aroobu. Ameen. Nagaan biyyattii irratti aroobu. Ameen. Maqaa Waaqayyo Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyoo keenya tokkoon. Ameen. Ameen. Ati beekaadha. Ameen. Ati aangoo qabeessa. Ameen. Ati hundumaan oli. Ameen. Ati Waaqayyoodha. Ameen. Ati alfaadha, oomeegaadha. Ameen. Ati jalqaba dhuma waan hundumaati. Ameen. Waan hundinuu siin gadi jira. Ameen. Si gajjallaa jira. Ameen. Yaa Waaqayyooti hundumaan oli. Ameen. Yeroo kana si galateeffannaa si haa galatu. Ameen. Karaa kadhannaa kanaa hojii hojjechaa jirtuuf ulfaadhu. Ameen. Kan nutti beekamu nutti hin beekamne, kan nutti hin argamu kan nutti hin argamne. Yaa Waaqayyo hojii kee hojjetachaa waan jirtuuf si haa galatu. Ameen. Annan hojjedhaa, abbaan koos ni hojjeta akka jette Gooftaa. Ati yeroo hundumaa hojii irra jirta, galanni siif haa ta'u. Ameen. Waaqayyo dhaga'u dura jirra. Ameen. Waaqayyo deebisu dura jirra. Ameen. Waaqayyo rukutaa hin banama jedhe dura jirra. Ameen. Yaa Waaqayyo waa'ee biyya keenyaaf, waa'ee lafa keenyaaf ammas si kadhannaa araarra ta'u. Ameen. Araara nuu godhi. Ameen. Yaa Waaqayyo hundumtuu si akkaniiru. Ulfinni Waaqayyoo sitti irratee dharee caafamee jira. Nu dabalatee luboonni, paasteroonni, raajoonni, faarfattoonni, tajaajiltoonni, geggeessitoonni waldaa, geggeessitoonni biyyaa, keessumaa warri beeknu si yakkinee irraa nu maari. Yaa Waaqayyo araara nuu godhi. Waaqayyo araaraaf ariifattudha.
ati waaqayyo dheekkamsaaf suuta jettudha ati waaqayyo araarri kee bulee haaraa ta'edha yaa waaqayyo ati du'a namaatti hin gammaddu yaa waaqayyo yeroo kana araara si kadhanna araara nuu godhi yaa waaqayyo araara nuu godhi dhiiga dhangala'u kana ilaali lubbuu badu kana ilaali yaa waaqayyo namni rasaasaan ol fixa konkolaataan nama fixa yaa waaqayyo namni ba'ee galuu dadhabeera yaaddoo jireenyaa keessa jira biyyi kun goolama keessa jirti raafama keessa jirti jeeqama keessa jirti yaa waaqayyo yeroo kana araara siin jenna araarri nuuf haa ta'u araar kaaba biyya kanaaf araar kibba biyya kanaaf araar ba'a biyya kanaaf araar lixa biyya kanaaf araar warra biyya geggeessaniif araar yaa waaqayyo gurguddoota keenyaaf araar hayyootaaf araar beektotaaf araar qonnaan bulaaf araar horsiisee bulaaf araar naggaadota keenyaaf araar siin jenna yaa waaqayyo araar siin jenna araara kennu yaadat yaa waaqayyo araaraan nu yaadat dheekkamsa kee nurraa deebis rukuttaa kee nurraa deebis adaba kee nurraa deebis garaa keenya isa dide kana garaa keenya isa jabaa kana maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ati nuuf laaffisi hin deebinaa nu deebisi hin fayyinaa nu fayyisi hin qulleefnaa nu qulleessi yaa waaqayyo araara nuu godhi ati an araaran si kadhadha boloota koo wajjin olii galee yaa waaqayyo lafi kun si yakkiteetti biyyi kun si yakkeera dacheen kun si yakkeera yaa waaqayyo namni walajjeesee walawwaala walajjeesee yaa waaqayyo waliisaa guba maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin dheekkamsa kee nurraa deebisi yaa waaqayyo araara kee waaqarraa nu yaadadhu wal jaallachuu dadhabne gooftaa wal simachuu dadhabne gooftaa wal fudhachuu dadhabne gooftaa wal irratti dubbanna wal duba dubbanna wal irratti ijaaramna yaa waaqayyo maqaa walii balleessina yaa gooftaa wangeela baanne waa baay'ee goona maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin dheekkamsa kee nurraa deebisi araara nuu godhi yaa waaqayyo ati qulqulluudha ati bara kamiyyuu qulqulluudha ati waaqayyo mudaan sirratti hin argifnedha cubbuu wajjin immoo jallinaa wajjin immoo walii galtee hin beektu yaa waaqayyo araara si kadhanna araara nuu godhi warra gora mana kee keessaa hojjennuuf araara nuu godhi mana kee amanattee hojii kee amanattee wangeela amanattee kan nutti laatte nutu si yakke yaa waaqayyo nutu karaarraa kaate yaa waaqayyo nutu si dhaga'uu dadhabe yaa gooftaa dubbii keetu yaa waaqayyo dhanna nutti ta'e na'uu dadhabde laphelaafeessa ta'uu dadhabne akka iyyooffaa yaa waaqayyo hin deebinaa nu deebisi nama ari'anaan boloota koo asirra jiru ati maari hunduma keenya ati nu maari araara kee irraan kan kee yaa waaqayyo dhiigi dhangala'uun kun haa dhaabatu ola deemaan hin dhumin dargaggeessi hin dhumin yaa waaqayyo jaarsi iyyuu yeroo malee hin du'in hamaan biyya kana keessatti gadhiifamee jiru araara kee irraan kan kee kan qabame haa ta'u hamaan haa qabamu hamaan haa qabamu isa hamaa sana irraan isin eega kanaafan isinii kadhadhaa itti hamaan biyya Itoophiyaa kana keessatti gadhiifamee jiru haleluuyaa maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin yeroo kanaa kaasee kan qabame haa ta'u karaa sameeniin karaa dabuubiin karaa misraaqii karaa miraabiin ka'ee kan jiru hamaan maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin harka keetiin haa qabamu danqi yaa waaqayyo danqi yaa waaqayyo garatti goran isaan wallaalchis danqi yaa waaqayyo dura goori gaaf tokko Bala'aam dura goolte dura goori isa hamaa hojjechuu barbaadu ati dura goori danqi karaa dhowwadhu yaa waaqayyo karaa dhowwadhu hamaan biyya kana irratti gadhiifamee jiru kan qabame haa ta'u yaa waaqayyo dheekkamsa kee nurraa deebisi araara nuu godhi kadhata xinnoo nu isi kadhannu kana yaa waaqayyo bira keetti dhiyeeffannu kan amannee Yesuus Kiristoos ilma kee isa mirga kee dhaabbatee waa'ee keenyaaf dubbatuuf jedhii nuu dhaga'i ammas nu dhaga'i si kadhanna ilma kee Yesuusiif jedhii nuu kadhatami itti fufnee kadhanna waaqayyo nu dhagaa jira yaa waaqayyo gooftaa keenya waan nu dhagaa jirtuuf galanni siif haa ta'u akkasumaan iyyina miti yaa waaqayyo akkasumatti lafa duwwaatti akkasumatti iyyaan jirru akkasumatti dudubbachaa jirru gurri kee gara keenyatti jedhee jira gooftaa nu dhaggeeffachaa jirta dhaggeeffachuun immoo duwwaa miti deebii nuuf ta'aa jirta maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u amma immoo dhuftee galgala kana yaa waaqayyo sagalee guddaa nutti dubbatte ani waanan gochuuf jedhe beekaa nuun jette biyya kanaaf waan gochuuf jette beekte
beekta. Gaggeessaa biyya kanaaf waan gochuuf jettu beekta. Saba biyya kanaaf waan gochuuf jettu beekta. Mandara nuyi keessa jiraannuuf waan gochuuf jettu beekta. Mana kana maatii kanaaf waan gochuuf jettu beekta. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin waan hundumaa beekumsa keef dandeettii keetiif dhiisuu akka dandeenyu ati nu gargaari. Gooftaa natti jallatee dhiifne, yaa Waaqayyo Gooftaa nagatee dhiifne, na cabsee dhiifne, Waaqayyo waa'ee kootiif waan godhu beeka. Waaqayyo waan hojjechuuf jedhe beeka. Inni beekaa beektotaati. Inni waan hundumaa danda'a jennee waan hundumaa sirratti gatu, waan hundumaa sirratti dhiisu maqaa Gooftaa Yesuusiin akka dandeenyuuf adara ati nu gargaari. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dhimma obboleessa kanaa Gooftaati waan gochuuf jette beekta. Dhimma obboleettii kanaa waan gochuuf jette beekta. Yeroodhaaf yaa Waaqayyo waan nama cabsu fakkaachuu danda'a. Yeroodhaaf waan nama owwaalu fakkaachuu danda'a. Yeroodhaaf waan gan nama deebisu fakkaachuu danda'a. Yeroodhaaf beela fakkaachuu danda'a. Yeroodhaaf du'a fakkaachuu danda'a. Alaazaar iyyuu Gooftaa du'a fakkaatee ture. Hin du'e, hin owwaalame. Ati garuu beektee guyyaa lama iddoo sana bulte. Guyyaa sana oolte. Guyyaa arfaffaatti dhufte. Eega namni galee dhufte. Eega namni abdii kutatee dhufte. Eega awwaalli irraa darbee eega foonii fidee dhufte. Dhuftee garuu waan gootu beekta turte. Dhuftee waan hojjettu beekta turte. Har'as waan hojjettu beekta. Dhimma obboleessa kanaa waan hojjettu beekta. Dhimma obboleettii kanaa waan hojjettu beekta. Dhimma maatii kanaa waan hojjettu beekta. Dhimma biyya keenyaaf waan hojjettu beekta. Maqaa Gooftaa Yesuusiin beekumsa keetti dhiifneer. Biyya kana beekumsa keetti dhiifneer. Saba kana beekumsa keetti dhiifneer. Gooftaa Yesuus maatii kana beekumsa keetti dhiifneer. Hin dandeessa waan gochuuf jedhu beeka nuun jette. Beeka amanuu nuun jette. Isintun beeku nuun jette. Namoota na dhaggeeffatantun beeku jette. Beektaati waan hojjechuuf jette. Waa'ee koof waan hojjechuuf jette. Obboloota koof waan hojjechuuf jette. Biyya kanaaf magaalaa kanaaf waan hojjechuuf jette. Yesuus ilma Waaqayyooti beekta. Filiphoosin hin caalta. Raajotan caalta. Bartootan caalta. Yesuus ati beekaa beektota waan gootu kan beektu, waan hojjettu kan beektu, kallattii kan si jalaan banne, haalli kan si jalaan dhokanne, waan hundumaatu beektu nama gaafatta. Fayyuu feetaa jette nama waggaa 38 laga gargar ciiseen. Fayyuu feetaa jette. Fayyinaaf achi taa'utu inni taa'u beektu. Fayyina barbaacha akka inni dhiyoo sana leqetu beektu. Fayyuu feetaa. Fayyuu feetaattiin jette. Ati waan gootu beektaayyuu akkas jette. Maqaa Gooftaa Yesuusiin har'as fayyinni maatii kanaaf haa ta'u. Fayyinni mana kanaaf haa ta'u. Mana Zakkiyoos dhaqxee har'a fayyinni maatii kanaaf ta'eera jette. Har'as maqaa Yesuusiin maatii kanaaf fayyinna ta'u. Maatii kanaaf hiikamna ta'u. Boo'icha imimmaan irraa qoorsi. Jaaddoo keessaa fuudhi. Dhibee mana isaaniitii golgolees. Rakkina manicha keessaa ariibaas. Dhiphina manicha keessaa ariibaas. Gadda manicha keessaa ariibaas. Nagaan kee manicha keessaa buufatu. Ayyaanni kee manicha keessaa buufatu. Moo'ichi waaqummaa kee mana sana keessaa buufatu. Jireenya hundumaa keenyaa wajjin ta'i. Biyya keenyaaf jenneerra. Waliigallee luboonni kun tajaajiltoonni hojjetaan wangeelaa waliigalleerra. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin kaabaaf kibbaa baaf lixaa magaalaa baadiyyaadhaa biyya keenyaaf nagaana ta'u. Nagaana ta'u. Hin dhuffine nagaana ta'u. Kana booddee Gooftaa Yesuus Kiristoos yaa Waaqayyo boora'uu nagaa dhaga'uun barbaannu. Yaa Waaqayyo nagaa dhageenyuu dhaga'uu barbaanna. Nagaa barbaanna. Nagaa hawwine. Nagaa deebonne. Nagaan baanee galuu hawwine. Nagaan baanee jiraachuu hawwine. Nagaan guyyaa deemuu hawwine. Nagaan halkan deemuu hawwine. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin nagaana ta'u. Nagaana ta'u. Nagaan nuufa ta'u. Nagaan nuufa ta'u. Nagaan kee nuufa ta'u. Nagaan isiniif kennu isa biyyi lafaa isiniif kennu miti jette. Nagaa isa kan keetii nu dhangalaasa. Nagaan daangaa biyya keenyaaf haa ta'u. Nagaan biyya magaalaa keenyaaf haa ta'u. Nagaan saba keenyaaf haa ta'u. Nagaan lafa keenyaaf haa ta'u. Nagaan biqilaa keenyaaf haa ta'u. Nagaan laga keenyaaf haa ta'u. Nagaan gaara tabba keenyaaf haa ta'u. Irraan gadee irraan uleedhaaf haa ta'u. Biqilaan midhaan jiruuf nagaan haa ta'u. Waan hundumaaf nagaa kennuu dhangalaasa. Waan gootummoo nuuf godhi. Maqaa Yesuus isa du'ee du'a mo'ee ka'een. Ameen. Ameen. Akkuma kadhachaa jirrutti kadhata keenya itti fufnee kadhanna. Inni garuu waan godhuuf ture beeka'edha. Hallelujah.
dubbiin guyyaa har'aa kana dhufe dubbii cimaadha. Calluma jettanii nu dhaggeeffachuu osoo hin taane yeroo asii kadhannaa kana kadhannu isinis amantiidhaan nu duukaa bu'aa kadhadhaa. Ayyandaan gurmuun kadhannaa mo'aan kun qabu ergama biraa hin qabu. Waan gurguddaa lama irratti xiyyeeffatee kadhata. Nagaa biyya keenyaa, nagaa saba keenyaa kadhanna. Waaqayyo nagaa biyya keenyaa akka iddootti eegu. Akkasuma immoo sabni kun nagaan ba'ee nagaan hojjetatee akka galu. Maraammartoo hamaa keessaa akka ba'u. Qilleensi hamaan, bubbii hamaan saba kana butuu akka hin dandeenye. Waaqayyo akka gargaaruuti torban torbaniin luboonni keenya hundi keenya asirra teenyee isinii kadhanna. Waaqayyo wal deemtota keenya akka gargaaru. Balaan tasaa akka isaan hin arganne. Karaatti hafuun akkasuma qormaati hamaan muddamni hamaan biyya keenya saba keenya akka hin liqimsine. Waaqayyo biyya keenya akka falmu. Waaqayyo biyya Oromiyaa kana akka ilaalu. Akkasuma biyya Itoophiyaa kana kan gaggeessan kan gaggeeffaman nagaatti akka eegu nagaatti akka baasee galchu. Waaqayyo biyya keenya irraa dhiiga hamaa akka dhiigi dhangalaaneef akka oolchu balaa tasaa balaa mul'atuuf hin mul'anne Waaqayyo biyya keenya akka baraaru nuti asirra teenyee isinii kadhanna. Waaqayyos biyya keenya falmaa jira. Ammas in falma Waaqayyo biyya keenya. Maqaa Yesuus Kiristoos hundumaa danda'uutiin. Yeroo yerootti karaa kan barbaaddatu. Duumessi rakkinaa keessumaa biyya Itoophiyaa kanatti carraa kan barbaaddatu. Rakkinaan karaa kan barbaaddatu. Yeroo sa'aatii kanaa jalqabnee nuti maqaa Waaqayyo hundumaa danda'uudhaan biyya kanarraa hin ifanna. Biyya kanarraa hin ari'anna. Inni hamaan inni yeroo hundumaa dhiiga dhuguu kan bare. Inni yeroo hundumaa nagaa jeequu kan bare. Biyyi kun maraammartuma keessa akka jiraattu yeroo hundumaa assaamentiitti baay'isee kan bare. Inni hamaan biyya kanarraa kan caccabe haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin biyya kanarraa kan caccabe haa ta'u. Sabni kun dammaqee hojjetee nagaatti akka hin jiraanneef sammuun saba kanaa boqonnaatti akka hin jiraanneef yerootti rakkinatti gedderee kan baru. Yerootti malee kan bare karaatti kan barbaadu guddina biyya kanaan kan mormu nagaa saba kanaan kan mormu guddina saba kanaan kan mormu maqaa Yesuus Kiristoosiin biyya kanarraa kan caccabe haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosii Oromiyaarraa kan caccabe haa ta'u. Itoophiyaarraa kan caccabe haa ta'u. Saba keenyarraa kan caccabe haa ta'u. Wal deemtota keenyarraa kan caccabe haa ta'u. Mana barumsaarraa kan caccabe haa ta'u. Yaa Waaqayyo gooftaa si kadhachaa jirra. Nagaa guddaan biyya keenya irratti akka nutti fidduuf. Akkasuma yaa Waaqayyo gooftaa bokkaa nagaa qilleensa nagaa biyya keenyaaf saba keenyaaf akka tilaattu si kadhachaa jirra. Harka kee keessaa saba kanaaf nagaan haa dhufu. Sibiraa nagaan saba keenyaaf haa dhufu. Boqonnaan yaa Waaqayyo sibiraa saba keenyaaf haa dhufu. Saba kanaaf nagaa akka ta'u. Tasgabbiin akka ta'u. Sabni kun yaa Waaqayyo gammadee hojjetee buluudhaaf gadi ba'ee boqochuudhaaf yeroo hundumaa daldalee baratee nagaa argatee akka jiraatuuf Yesuus Kiristoos si kadhachaa jirra. Saba kanaaf ati nagaa kee baay'isi. Saba kanaaf ati nagaa kenni. Saba kanaaf ati boqonnaa kenni. Akkuma kana yaa Waaqayyo nagaa si gaafachaa sin kadhannam uleen rakkinaa saba kanarra kan ture. Uleen dhukkubaa saba kanarra kan bubbule. Uleen edebaa saba kanarra kan bubbule. Yeroo sa'aatii kanaa jalqabe uleen rakkinaa saba kanarraa kan caccabe haa ta'u. Uleen rakkinaa sabicharraa kan caccabe haa ta'u. Uleen hiyyummaarraa kan caccabe haa ta'u. Uleen dhukkubaarraa kan caccabe haa ta'u. Uleen waraansa hamaarraa kan caccabe haa ta'u. Yeroodhaan saba kana reebee kan bare. Hiyyummaan reebee kan bare. Dhukkubni reebee kan bare. Haalatti gedderatee kan bare. Saba keenyarraa maqaa Yesuusiin kan caccabe haa ta'u. Saba keenyarraa kan caccabe haa ta'u. Saba kanarraa kan caccabe haa ta'u. Uleen dhukkubaa haa caccabu. Uleen rakkinaa kan caccabe haa ta'u. Hammaaf yeroof sa'aatii kanaa jalqabe si kadhanneerra sitti amanne saba kanarraa dukkana hamaa ari'adhu. Saba kanarraa rakkina hamaa ari'adhu. Nagaan harka kee keessaati. Boqonnaa harka kee keessaati. Saba keenyaaf biyya keenyaaf akka ati kennituuf si kadhanneerra. Kana hunduma isaa waan gootuuf galanni ulfinni isaa kan kiyata. Yeroof bara keenya akkasuma kadhannaa keenyaaf yeroo ati darbe ulfaadhu maqaan kee haa eebbifamu maqaa Yesuus Kiristoosiin.
kan dhukkubsattan fayyaa, kan gadditan gammada, kan boossan kolfa. Guyyaa Waaqayyo waan isinii ga'eef, dukkanni mana keessan keessa jiru waan ari'atameef, Waaqayyo amma waan isin ilaaleef, gaaffii gaafatamtee faan harka jira deebiin waan jedheef, boqonnaan isiniif haa ta'u, aara galfin isiniif haa ta'u, lafti gogaan keessa na misoomu, Waaqayyo bokkaa araaraa waaqarraa isiniif haroomsu, burqituun lafarraa isiniif hamirgisu, ammaa jalqabee eebbi macaafa qulqulluu keessa jiru isin haa argatu, abaarsi isin hin danda'in, dhukkubsataan mana kana keessa jiru ammaa kaasee fayyeera, hidhamaan mana kana keessa jiru utaaleera, dhabaan mana kana keessa jiru argateera, maqaa Yesuus Kiristoosiin kun isiniif haa ta'u. Yaa Gooftaa, bara kana guutummaatti biyya keenya nagaashee misooma ishee sitti laanneerra, gaarummaan keef araarri kee biyyatti haa golboomu. Ati waan gochuuf kaati beektaa, mootota biyya geggeessaa jiranis waan gochuu qaban isaan barsiisi, isaan hubachiisi, kallattii isaanii agarsiisi. Yaa Gooftaa, isaan gorsi, qote bulaa gorsi, yaa Waaqayyo daldalaa gorsi, barataa gorsi, barsiisaa gorsi, hooggantoota biyyaa gorsi, loltoota biyya kana keessa jiran gorsi. Nagaan biyya kanaa, araarri biyya kanaa si biraa nuuf mirkanaa'u. Kadhata keenya galgala kanaatiin hidhaa gurguddaa waan hiikteef ulfaadhu. Maqaa Fayyisaa keenyaa, Gooftaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin. Ameen. Garaa keessan gara Waaqayyotti ol fudhadhaatii luba eebbisaa harkaa eebba keenya sammaa fudhadhaa. Waaqayyo nu haa eebbisu, nu haa eegu. Ameen. Waaqayyo fuula isaa gara keenyatti haa deebisu. Nagaa isaas nuuf haa kennu. Ameen. Maqaa Waaqayyo Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokkoon. Ameen. Ilmi Waaqayyo Yesuus Kiristoos waan gochuuf ka'e beeka. Kanaaf galgala kana hin yaaddeenaa, gaaffii nurkaa fuudhee deebii nuu fideera. Kadhannaa kanaan Waaqayyo akkasii yaadate beekna. Egaa obboloonni iddoo kanatti istiidiyoo keessatti waraabanii bareechan immoo simbiraan gaan seeraan lammiidhaa fi raabseen darajjee nu gidduu jiru. Waaqayyo isaan eebbisu jecha halkan gaarii, torban gaarii isiniif haa ta'u.